Palma Frakul Kullo Jalali Kifti Kenya Marami Undo Kenya Walinato Ma Utuma Ramadan ni kun numne ijolle narsi akka arsiti ijolle jimma akka jimmatti ijolle shawa akka shawatti ijolle kutaa kuda tokko nama dibba tokko gruppi akka hidhatan sin ajajira gara kootiin bor kottu sagalee naa ta'e jechuudha maali beetu namoota hedduu sagalee taa dhabanii mana madaamii keessatti qabanii sagalee dhabanii du'anii jedhan rakkoo dubartii kana furuudhaaf tokkoffaa akkasiin birrii nyaatamni lammaffaa akkasiin quba wal qabaattu fakkeenyaaf namni fooloo ammaas jedha nama dhibba ja'a jechuun qalbii seenaa mee nama dhibba ja'a salfiitti galchaame nama kuma tokko dhibba lamaan turre miti mee nama kuma tokko dhibba lama salfiitti galchaa eessaa feessa qa'a baay'inni isaa namni dhibbi ja'a qalbii biti kanaaf shamarran guyyaa boriitti kaasee akka shawaatti nama tokko sini galcha akka arsiitti nama tokko sini galcha akka kutaatti jechuudha maaliifan gandummaa miti immoo xiqqoo siyaasa yeroo ammaa jiruutiyyuu biyya keenya keessa ati arsiidha ati jimmaadha ati shawaadha ati maali qoccolloo jira wal qoccolloo jira xiqqoo borillee waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eefi borillee waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eefi bara kanan godhillash waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eefi kana booddee shamarran guruppii keessa hin jirre mana kootti jiraattee duutte sagaleen tokko maaliif yoo jettu doorsisaa miti kun tokkummaan fakkeenyaaf guruppii mucaa tokko dhukkufatti ajjala yookiin immoo mana madaamii keessa cinqamtee madaamii ajjeesuudhaaf kilaasitti dhuftee jirti. Qobaasii dhuftee ajjala nagachi yoo sin jette yookii galchuun mala yookii galchuu dhiisuun mala du'uusii mala kana gidduutti jechuudha. Yoo immoo guruppii nama dhibba tokkoon akka gandaatiin wal ijaartanii footoo irratti ergitan irratti naasoftan gaafuma rakkoon hamaan dhufte qofa waadaasii walii galtan jechuudha. Anabsini ijaaranii walitti sin qabaa asirratti gasirratti gaafuma rakkoon dhufte ijoollee naga qaba rakkoo kanaan qaba jennaan achumatti walii naasoftanii waan furuu dandeessa yoo ta'e hin furtuufi yoo immoo waan miidhaa ta'e yoo anallee asirraa dhabdan dhaggeeffadhaala yoo anallee asirraa dhabdan nama dhibba tokkoon jirtu waan ta'eef fiidanii jettanii mana artistufaatti warra guruppii kana keessaa jabaadha eenyuun laayifii irra jiru nu ilaalaa jettu asli yoo ta'e asli makii yoo ta'e makii ofii keessanii sagalee walii ta'uu jechuudha nama mana baratee fakkeenyaaf artistufaaf mana baratee jira fiidanii jettanii artistufaaf mana baratee jira linkii sheer sidii godhee jira fiigaati firii abaluu jennee maqaa nama tokko barreessina jettanii walii galtanii dhuftu namni tokko qophaa deemuu maqaa fakkeenyaaf Samira namni jedhamtu guruppii sana keessaa dhuftee rakkattee isinitti himatti rakkoon si miidiyaarra bahuu barbaachisa yoo ta'e dhuftanii firii Samira namni kun yoo jedhe iyyuu nama dhibba dhiisa namni kun firii Samira yoo jedhe namni komentii irraa dabalamee Samira galchi warri gastii irraallee Samira galcheedha warra guruppii keessaa ta'uu namni isin beekaa jechuudha. Warri ijaaramuu barbaadan ijaaramaa sagalee isinii ta'a warra ijaaramne waadaadha awwaanan jedhe dhiigeen beeku warra ijaaramne feetu 50 ta'e feetu 20 ta'e guruppii tokko banadha keessatti viidiyoo walitti ergitanii waliin cinqina garee gaafa rakkoo jedha ijoollee arsii dhibba tokko galfadhaa ta'a gandummaa miti anastiin jedhe nama dhibba keessaa nam tokko yoo rakkoon ga'e dhuftanii jalatti firii abaluu ta'ee maqaa isaa barreessan dirqamaan ol galchaa jechuudha sagalee keessa dhagaameera duutanii baddadu atattamaan qaqqabama warri wal ijaarte sagalee qabda tokkoffaa ofumaa keetii yuutu laayifii galtee namni 99 guruppii sana jala jiru dhufee si daawwate iyyuu sagalee jechuun kanuma kanaaf ijoolleen biyya arabaa nama sadii kennatanii akka arsiitti nama sadii guruppii sanatti jechuudha admiiniin nama footoo gadhiisee of keessaa dhiyaattu gorsisa sagalee walitti hin ergitanu warra admiinii qabu qofatu dubbata yoo rakkoon jiraate abbaan rakkoo irra jiru ijoollee nu qaqqabaa jabaadhaati madaamiin koo akkas na gootee jirti bakka kanaa nageessaarti naajeessaarti yoo si jette fiidanii dhuftanii nama laayifii banate inshaallah asliisa ta'u makiisa ta'u jalatti jettanii firii abaluu jettanii namni kun hundi maaliif firii abaluu jedhaa jira yeroo jedhe tokkoffaa garee akka shamarran garee hidhatanii jiran namni beekamti isinii kenna lammaffaa sheeka biree godhatan firii abaluu galchaa yoo jettan sagalee keessa dhageetti argata kanaaf guruppii guyyaa boriitii kaaseen akkasiin hidhattan isin godha isin fayyada ishii kana mataa keessa kaa'adhaa ishee
Jena mata keessa kaadha. Obboleettiin keenya dhuftee nu galchisaa. Obboleettiin keenya namni immoo haasawwan dheeressinu. Obboleettii keenya kana guruppii obboleettii keenya lama guruppii yoo qabaatan guruppii qabdu. Yoo guruppii qabaanne immoo nutti maatii guruppiin banamee jira. Kottaa guruppiitti galaati. Birrii tokko 2,000 3,000 abbaan dandeessan riyaala 16,000 kan barbaachisu. Bakka sanaa fuudhamtee riyaadiin geessuun birriidha. Riyaadirraa kaata. Imaaraatiin dhattee imaaraatirraa biyya galti. Seerri reeffi Saawudii jedhani. Dirhama 16,000 riyaala 16,000 nu barbaada waan ta'eef nama isii beeku 16,000 irraa yoo guuttachuu dandeenya abdii qaba. Yoo immoo hin danda'amnes 200 guruppiitti galaati buufadha. Akkaawuntii haadhaaf abbaa banamee jira. Akkaawuntii koo miti. Kan obboleessas irra jiruuti miti. Kan haadhaa qophaa miti. Kan haadhaaf kan abbaa. Dhageessanii kan haadhaaf kan abbaan barsiise amala koo beektu. Akkaawuntii 5 qaba. Tokkoon kenna duwwaadha jechuun wallaallee no. Obboleessi kunooti. Obboleessa jechuun wallaallee no. Qulqullummaadhaan gargaartanii. Dhageessanii qulqullummaadhaan shakkii tokko malee gargaartanii akkas obboleettii keessan atattamaan biyya galchitanuuf akkaawuntii haadhaaf abbaa banamee jira. Guruppiitti gadhiiseen jira. Waan dandeessan nu gargaara. Kottaa ol galaati. Guruppiitti akkasiin galtan sitti himna. An fixadhee mana hoogganaa jirti keenya. Meerree obboleettiin keenya sun jalqabaa warreen walitti waliin Girup irratti warri girup irratti deeggaruu dandeenyu girup irra garraa warri girup irra hin galle immoo asuma irratti kallattiidhaan nu amattansuu kallattii kanaan deeggaruu hin dandeenya kallattii kanaan kan deeggarree namni fakkeenya giruuppii sana irra galuu hin dandeenye asirratti akka deeggarru jechaa turanii haala sanii nuti asirratti hangar deeggare. Viidiyoon hojjedha. Halo. Betti keenya warqee akkam jirta? Olqa dubba. Nyaara kooti kalata waaqayyo jirtu. Obboleettii keenya warqee turuftee akkuma gaafa duraan viidiyoo baate. Obboleettii keenya warqee turuftee akkuma gaafa duraan viidiyoo baate. Dhuftee dhaggeeffadhu. Osoo akka gaafa duraa dhuftee viidiyoo baate teessee hawaasitti himne gaarii ture. Amma immoo obboleettii keenya wanni nu si jarjarsaa turreef yeroo sana wanni nu qabamuu qabdi seera harka galuu qabdi hin sobdi obboleettii sii duute dhiiftee maatu waa'ee biyya sana galuut isii asabsiise maal jennee kan nu sirratti duudhaa turreef nu galateeffatta jedhee yaadaadha. Maaliif tuusiitiis akkuma kanayyi mucaan sun dhiiga keetii nu caala malee eenyuun caala fira keetii mucaan kuni dhiiga kee barbaaduudhaaf tabbinu hin baane allayyaan hin jiru hararra geessi garuu utuu ana ta'es akkasuma barbaadamaa ka jedhuun hin gammadda jedhee yaada. Xumurrii obboleettii keenya adda baramee jira. Obboleettiin keenya reenfa sii yookiin fayyaa sii barbaaduudhaaf waliin nama hunda dha'a turre. Dhagaas rukunnee lafa rukunnee obboleettiin keenya akkasiin duutee jirtuu fi akkuma jedhame akkuma Paakistaaniin fe'atee utuu dhufaa jiru makiinaan garagalee poolisiin duuka ka'ee jennaan tu poolisii baqatu makiinaan garagalee gommaa poolisiitu xiisiidhaan dha'ee jedhama ofumaan xaaxee jedhama makiinaan samii keessa akka barrisii achii gadi lafatti immoo gadi bu'ee lafarraa hedduu gangalatee isiis shufeeris miidhee isii mana yaalaa geessee duutee inni immoo du'aaf jireenya gidduu akka jiruu fi kana dhibbaan dhibbatti irra geenye qabatamaan footoonis viidiyoonis na bira ga'ee jira. Kanaaf obboleettii keenya akkati nutti mufannee fi dhiifama nu gootu barbaanna shi. Laki anoo isinitti mufadhu maali osoo anas ta'ee yookaan walgargarii taatee jedhu inuma namatti dhaga'ama haalli isaa akka sana yeroo ishiin dhokatte sana anis natti dhaga'amuu dhiisee miti garuu anis kanan isin irraa deesse balleessaa kootiin otoo hin ta'in haaluma waraqaa eenyummaa of harkaa qabnee fi sodaadhee bilbila irree cufadhee jedhee isinitti meen ture. Amma immoo ani argamuu ishiitti hin gammada malee kun hundi isaayyuu kan koo dhugaa rakkoo hin qabu wannumaatti iyyuu hin qabame dhugaa eebbifama. Akkas amma garuu yeroo dhugaan bahu kana hin gammadda maaliifi baguma dhugaan koos ba'e baguma immoo nama akkana dubartiidhaaf falmu baguma ilmaan Oromoo dubartiin tokko yoo duutee badde akkasiin hin banne olii gadi fiiganii arganu baguma qabaanne jettee gammaduu qabda jedhee yaada yoo nama yaadu taate tokko lammaffaan immoo maallaqa xiqqoo wayii kan obboleettii keenya nama bira jira jettee turte miti. Meeqa maallaqattiin? Maallaqi ishee riyaala 3,430.
Maallaqatti sana bakka guyyaa boriitii kaasii ati firiidha hordofiitii singaafadha maallaqatti baasii qobaatti haadhatti ergi isa reeffaan hin galchinu dafqa mucaa isaaniiti waan ta'eef yoo barbaadan muka bitanii muka dhaabanu bakka mucaa isaanii yaadatan. Ummata akkasii murteesseen birii sana reeffasitti daballee galchinaa tun ta'in birii sana haadha bira dhaqee jennaan feetu shaarbiin bittee lafa keessu abbaan ifaati. Fedhan sangaa tokko bitanii lafa kaanu yaadannoo xumuraa mucaa jaraati waan ta'eefi maallaqa xumuraa dafqa mucaa jaraa xumuraa waan ta'eefi maallaqa sana akka warqii tallaalaa piriis falmiitii kadhadhuuti mageesse falmii kadhadhuu adaraa jedhi akka taatee biriitti sun birqii taatee batoo hin taane birii kana waliyyuu baamne biyya kacharra waan ta'eefi dafqa mucaa jaraa kan xumuraa waan taateef fuudhamee haadhatti amaanaa dhadhuu ergiitii ishii tuqafteen bulin ishii fuudhii nu ergi ketolaanati immoo abbaa faadha keenyaani akka jarri waan mucaa kanaan yaadatan bitan fedhan jabbiya bitan fedhan lafa bitanu waan bara baraan jaraa wajjin jiraatu wayi yaadannoo baay'isee isa xumuraa jedhanii bitatan shi dhugaaluma sitti hima akkasii miti ijoollee akkasii wayyuu ijoollee dhugaadha maaliif haati suni garaan ni ciisa maallaqatti dhabuu qabnu maallaqatti dhabuu qabnu maallaqatti dhabuu qabnu adaraa amaanaa lashii warqee maallaqatti dhabuu qabnu maallaqatti birqii taatee bituun taane maatiin waan ittiin yaadatan wayii dafqa mucaa keenya ka xumuraa jedhanii sanuu baduu jettee maallaqa sana ergatte waan ta'eefi bakka akka istinfaashii xumuraa jedhamu akkuma afuura xumuraa jedhamu sana maallaqa obboleettii keenya xumuraa sana amaanaa guddaadha shi ergiitii fuudhiitii ergiitii waan barbaadanii kotoraanas immoo maallaqicha kan reeffaatti dabaluun barbaadnu reeffaan galchuun barbaadnu yaadannoo dafqa obboleettii keessanii xumuraa kana waliigalaati waan ta'e waan itti yaadattan wayi godha waan barbaadan godha bakka kana artistufa dogoggorri jira murtee kanatti artistufa dogoggora jechuun amma inni guddaan amma reefi kun akkamitti gara biyyaa galaadha akkamitti galuu qabaa yoom akkamitti waan kun galma galuu gara biyyaa galaa maallaqa walitti bu'anne jenne raabshu ila dhiifama artisti maamaa seetanii reefi asii galuun karaa gabaabaan galaa hin gala rakkoo miti suni haalli asii obbo Daawud Faani jiranii haala jiru iddoo warra sirraa galchuu ni beekanii akkaataa itti galchanillee kaasee ni mijaa inni guddaan akkaataa itti galu hawaasni kunniin waan ittiin galu kanatti irra hojjechuudha. waan ittiin galu kun Mubaarak dhiifole waan ittiin galu an abbaa fidaan jira abbaa bor sinii fidaan jira artistufa dhiifamaa wajjin abbaa bor fidaan jira jarriko teraan bor fidanii jennaani bakka jara jiranutti laayivii irratti walitti qabanna riyaala kuma 16 riyaala kuma tokko kan nu kennu fi 500 kan nu kennu abbaa ilaalee gaddi nu kennu danda'an namni waan ta'eef warra shima kumaaf 500 abbaa biratti an viidiyoo jedhee gaddiisee amma bora akka isaan dhufaa jiran sa'aatiin atti beejennaa akka toraan yeroo isaan qaqqaban sa'aatii kanatti abbaan dhufaa jiru jedhee laayivii irratti walitti qabanna akauntii barbaadanne kan warri Saudii keessa jiranu bor warri Saudii jiranu akka jennu cufa barbaanna waamicha an godha Mubaarak waan amma kaafte san irratti mucayyoon bar sagalee walla ga'uu dhabdanii waan siin jette qabdii beeytaa waan mallaqaa san amma mallaqaa dur karaa kana talaba mana kontiraataati ittiin bayuudhaa fi mallaqaa mashiin jette san ani tanaan duraallee qaayisee mucaa sanirraa akkaataa itti fuutu itti bilbilii fuun innaan mucaan jawaala jijjiirate siimii jijjiirate kaasuu dide jawaala nurra. Saniif hedduu isiilleen hanga nu bira geettee yaada kana nu mareechifne jenne hedduu gurbama kanattis illee akka durii san odoo hin taane hedduu maaliif akkana nu godhan jedhan ijoolleen hedduu achi isarratti yaada kaasanii ennaaniin hedduu deddeebi'anii gaafannaan mucaan jawaala dhufuu didee akka gaafa nu dhufuu didee miidiyaa irra achumaan jawaala cufatee badee waan san kaafnee turre nullee akkam goonaa mee waan kana yoo isiin gara waan tokko xumura wayii irra geenne waan isii kana gurbaa irraa jechuun haa arginu haa dhabnu nutis ammoo akka warra isii irraa hafeetitti biifolee dhiisi isa kana biifolee godhiifa mana godhe afaan itti qabe isa kanaan biizii wal goonee sanaan falminu isa kana tolaan kenna
tolaan didummoo itti deemna dhiisha asumarratti waan haasofnu qabnu waa'ee sana murteesseera uummanni Oromoo murteessetti walii galeera maallaqa mucaa dhumaa sana maatiin arguu qabu argachuu qabu waan barbaadan yaadannoo dakka mucaa jaraa waan bakka bu'u bitachuu qabu jennee murteessinee abshir keessaan haasofna ofii jedhu haa kennu ofii jedhu immoo itti muddinee barbaadan rakkoon qabu sanaan dhiphatin bolesichi qamaara waan ta'eefi amma meemee boleewwan keenya namni riyaala 500 yookiin immoo 1,000 nu kenna yoo jiraatan isin keessummeessuudhaaf qophiidha bor immoo abbaan dhufanii laayivii irratti warri Saawud Arabiyaa nurraa cufuu qabdu 16,000 jechuun bucuudha 500 maal abbaasa maal mucaa yuudhaa baanii jiru jarri 500 yoo qabaatan kuma nu gargaara Mubarak tana amma inshallah ana dokiya tana waa wayo do akka video wayi radda laydani guyyaa beellama oo kaborumattu nu gootanii guyyaa sunnulle haga nama wallafa walbeenunille ka media kanara walbeenunille itti qophoofne odoo nu goone yaada jedhu qabaana sirratti anamma saati sangala na takki ko badati yo ko taran dubbachuu dande dubbatee ke toran yo dubbachuu dande mo balesi ke ngana ke natti mejennan abban saati ka qabanu bicham barbaada male amma video hojjeta ambe lama ke yoo dikka saati torba saddeet keessa sin ga'u san guyyaayu bakka bor saati sagal irratti saati shanitti ga'uu ni danda'u nan bilbilee gaafadha godha amma bilbilee online saati sagalitti dhaggeeffadha saati sagal irratti mana kootti beellama jira abbaan inni fu warri dhagaartanu saati sagal irratti zuurii booda jechuudha saatalaataa akka biyya arabaa saatalaataatti guyyaa dhaqabne maallaqa boleetti keenyatti hin galchannu akka viidiyoo artistu Faatilee hojjedhu anileen hojjedha saatii sagal akka Itoophiyaa guyyaa jechuudha akka Itoophiyaatti viidiyoon hojjedha footoofiitiin hundi keessan kottaati saasan namni si Mubarak saasan namni sitti namni siin argamu yeroo san amma akkanuma bula namni si akkanuma bulla ganama rafna ganama akka Itoophiyaatti saa 12 haga saa tokkootitti rafa namni sitti kalafaa ka'u galgala gooree galgala nu wayya akkasi galgala networkiitu moo jiru galgala moo saambira tolli bira networkiin hin jiru asiyamma nu mijjaa'u namni asii kaka'u amma saati afur akka ta'e hubadhaa isaan immoo bakka networkiin nu keessaa bor galgala saati afuritti yoo rabbi jedhe boruma xumuruu qabnan jedhaan boruma xumuruu qabna warri guruu inshallah wallahi in gargaarra inshallah kambraaya da qabdu Mubarak sirrii jette maaliif namni guyyaa siyaasin qabu dadhabbii qaba namni hedduun online itti simbahu kanaafuu inni kaan irrafa akkuma jette saatiin afur saatiin mijaahadha saatiin sanatti taasisuu qabda hedduudha saatiin itti qabatte saatii sanatti mijaa hundaafu Ugaa hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jenna artisti Sufaanillee biifoleen illee hundumtuu akka nu faana dadhabdanitti gahammallee hangatu goola basaa argannee xumurree nu bukkee dhaabbattanii nullee maatiin isaattis abbaanis cinaachi isaanii gar tokkotti gorutti maaliif jennaan sinumarraa dhageettiin jira namnillee deeggaruufillee gargaaruufillee bukkee dhaabbachuufillee isuma nu biratti ni bareeda abdii isinirraa qabna akka nuuf goolabdanii nullee maatiin illee gammachuudhaan awwaallatanii itti boqotan isiniin jenna rakkoon hin jirtu nuuf jiraadha hundumti keessanuu egaa maal goona Oromummaa waliin nu rakkisa malee hufan idda dhiigaa waliin dhalannee miti Oromummaa waliin qabnu nuuf jiraadha dhugaa. Borumaa eegallu miti kaa ani boqodhee borumaa eegallu miti saatii afuritti galgala. Akkasuma goona akkasuma viidiyoon hojjedhu gaala. Akkaanti kola manarratti yoo maxxansa please viidiyoon ammoo jedhu sheerii nama dhibbatti godha maali viidiyoo amma hojjedha amma raabeen ammoo jedha waan ta'eef Oromoo deemu walitti qabanna kuma kudha jaaran dhaabannu viidiyoon walitti qabanne amma raafi maatii argamu kuma 20 warri Saawud Arabiyaa jechuudha mucaan tokko Dubaayitti kufattee jenna wallahi ijoolleen Dubaay warri Saawud Arabiyaa jechuudha ijoolleen Dubaay 500 naa kennanii naa guutan halkan tokkotti kuma 13 barbaannan kuma 23 naa kennan bor reefa buleettii keenya galchuudhaaf abbaan baadiyyaadhaa ka'anii dhufanii dhageessanii bor dirhaama riyaala kuma 20 guurree buluu qabna
Tibashan shanamni afartamnu kennan kalas umera kana malgo tu da video no jodu share oli goda real tibashan shan namni afartamnu kennan de abdi kaba garan tu jabatu inshallah ti garan jabatu inshallah wallahi mo so foto argitani shamaram biara wala ke fada isi sobembe ku isi sob isi kristana an islam isi shawada an jimmada akamiti shakiru wa ganda ko ta denan foto tun sini erge yo birri sir kajirate butu sandanda jettu dugan sini tim kono artist fa sati narki ana ne bajara jirtani wallahi warra bifone inni guddana tigala to me nama argusin barbanne mira gadda sira dubbachum barbanne namonni waye politike nya bayi sira dubbachu barbadan kesi ko mana kan kabu ani bayi wanna magadisi suda fula shirra kaase wa hunduma do shi hunduma argira gawan hundu hireda wan taatef video nu beeskisa mo jennu bursaati afurti wala mukana rattir maacha kirmatta sama raundi kessa video ko jettan duuni shi sirrida fulli shi gutun injiru ila rufu nama nasita argu fusin barbaachisu duute jirti kama shi gutu argenjira refa shi gutu argenjira fula shi ila rufu media nu sin neje mo matasita baka duterti akka trefi shi biya kana gadu nuwalin kar burgan kar hundi ke sene madati refa shi gara biya ka garurat nur madda inni guddan kan lakira ru male ka jetta war nama jirati reota tan kof uno manu battan matini shi tulanun kaf malif bayya ul fatara wantatif kani number badu kanuma mubaraka manu battani ana manu battani rabbi guddatta manati refi mujaho dute jirti gutumatti ilalu suradden bowu dafamma giddinan taature imman ko daga chawanti chufature wanna ka bayye naga disela bakara gubanju bayye naga disi ike anarra dubbachum barbadu borgar gala saati afurra akare fishiga wajne madda kanwa sinja ambranju wallahi artistuha ko naman jala bitwala kana ana budawdi rosan gafa ila ke fata ijole to ko ma wallahi artistuha ko naman jala bitwala kana ana budawdi ko tan hadima ilmo ko tan haddi amma re fi mucha kana ki fayan ser kamutti rabbina gan mati ko tinan de bisin kayro tin de bole sidi ka kaddi isi da bandu ken sila su dinjira argun dan daw wani sini gale abu daud gafa kal yada tawte artistuha gafa to kuma din gasira kala boransin bek seran na bek saniru ol lani na tarka taniru gara imbasi tiar kataniru gara madami tiar kataniru gara honda kasindu te di bandi patar kataniru ijalla lan jedeni foto ka fadan jedeni na ergan jedeni shuferi chambas isi ko fadun tane shuferi akasini tidute ummata oromoti fa wada gali hordo toni ko anaf kabaja koti saati kana namati bashani torbata mechun kabaja jalale gudda na kaba ummanni ko sini gale yolle bi ara babutu da banka kadde rabbi fa wada gale ilmo ko tan de bisini galu jede taya ishirani utuna nanu warakati barbada nu gafatama matin da kani kabalerra wa hunda rafatani yoro mi afran intaw ko jere Rempasi akastinu kaje chawara katale kuno mati jara makana amma sabba fati da kanila pani moto umma sakasisani la fa kasani amma sora kata guyala make satikani saudi tergina sanfura talide mani kunoti arabi fatide bisani ergan kunoti wala kamati ngokile nana ke ne aga sifatani na rempasa ka foto ka fatan video ka warabatan akka isita de ka basman si rajul ka passport man ka video mnam wa hunda banani ref ta kasisani na na ega edeke rosa netergaru sagale nisani kai live ni tingale male bilbila koti rabbi suratanu kanam khaneter kisan jere me fayada maratu la ganje tuka wan photo na bole se timara rabbi ni suratanu kana kaman artist fa kana kaman be na no kana bare artist fa be na kollo fa artist fa kuno mo na miran ni kese ro gartu miti ergu bar bare tuntale no jinda da batore namni isini yo na do batti be katno kino er gela sotan diriyu indanda wala magalat mati ratu andu nason muchandu tetti eye du tetti nam ni ade kama kinandu akamitu do enjedam nallala enjedam mati nimmo gafa galfati yo mantini sa eyame amastana halal yo mantini sa eyame hadisu akamanti jarati akabar baran jedam boda an gara portin ifamana boda biza e gala dira tiketi kusa dira ge do kana gara kerotin ndebia de kamatu mo denjira amana sir rafa de ba denjira amma bole sha dubatu borgar gala saati afriti
Adaraa rabbii abbaan inni funu qaanyesina shamarran biyya arabaa isintu du'e isintu bade isintu argame qabadhaadha kana isintu du'e isintu reefa keessan bade isintu madda deebi'ee argame adaraa rabbii bor abbaan dhufe birrii sana riyaala 20 guunne ijoollee warri Dubaay illee warri biyya biraa illee bakka jirtan nu birmattanii birrii sana waliif naanne xumuruu qabna guyyaa borii malee wal kadhachuun qabnu reefa irratti isiniin jedha galatoomaa keetoraan waan dubbadhuuti miira keessa galteetta dhiifama sadasi keenya akka barbaanne dubbataa jirra yeroo gabaabaatti reefa isinii galchina waa tokko gochuu dandeenya maal goona qash nuti kan jaalatu rabbi tokko itti barbaade reefa isinii galchina waa tokko gochuu dandeenya maal goona qash nuti kan jaalatu rabbi tokko itti barbaade reefa isinii galchina waa tokko gochuu dandeenya maal goona qash Ini yana dhangala'aa yoo akkasitti jechaadhalaas. Dhiiga footee wanta taateef gochaadhaan hin dandeenye naggeenya beekaan halkanii guyyaa dhiigni na keessaa yaa'u hospitaaleetii yoo xabiibiin ture hin dandeenye dhiiga footanii obsuu hin dandeenye namnaadhaaf abbaa dhaabu waan iyyuu itti dabalamuuttan jira. Reeffa obboleetti kiyyaa naa galchaa. Inni kaan nattaaf wanta biraa waan dubbadhu hin qabani. Amma reeffa obboleetti kiyyaa gaafa reeffa obboleetti kiyyaa ijaan arge hin boos hin dubbadhus hin dubbadhu hin boo'u waadaadha inni kun jireenya mataa kootiin jiraadha. Gaafsan jireenya mataa kootiin jiraadha. Dhiigni akkasitti na keessaa yaa'a. Torbee tokko guute daawwaan qabu guyyaa mubaaraki minaamnatti akka carraa ta'e seenan minaamina jedhanii halkan ka'ee manaa jalatti bilbilee lafti naammaree mana fincaanii keessatti kufe naasurraan kan ka'e obboleettii koos dhabee isa sin dhabnaa yaa waaqayyo jedhee rifadhee kufe siitiskaanii tiyoo xabiibii dhaqee siitiskaanii ka'een wixeetiin nagaa dhabnaa deebi'ee rifaatu gurguddaatu narra ga'anaan. Kanaafuu amma reeffa obboleetti kiyyaa naa galuttanii nagaan argadhuan. Dhiigni keessaa ammaa kana na keessaa cobaa jira. Dhiigni akkasitti na keessaa cobaa jira kidoo. Natti hin dhiisina ishii natti hin dhiisina Oromoo natti hin dhiisina. Faazariin maazarii baay'een jajjabeessaa baay'een bira dhaabbadhaa argitaniittuu ofii kiyyaa achi galee boo'een isaan kofalchiisaa isaan tallamsiisaa. Isaan as naanna'anii garuu keessi kiyya gubataadha keessi kiyya boba'aadha. Reeffa obboleetti kiyyaa naa galchaa piliis. Natti hin dhiisina hundumti keessanii iyyuu ammasitti nagaan argadhu. Ani yookaan nan du'a yookaan ani bakka. Ani waanan ta'uun beeku waanta ta'eef waan calqabarree ani nama keezii laphii irraa fayyeedha. Amma hin dandeenye garuu natti ulfaateera bakka guyyaan natti dukkanaa'eera. Piliis hundumti keessanii iyyuu natti hin dhiisina obboleetti kiyyaa natti hin dhiisina. Bakka reeffa ishee arginaan hin dubbadhu ani. Arguu biti awwaalladheen tini nan galchina hin dubbadhu jireenya mataa kootiin jiraadha bakka namni biyyoo irraa dhufe biyyootti deebi'a bakka wanta dinqii biti bakka reeffa obboleetti kiyyaa bichaan naa deebi'u hin dubbadhu gaafsan ammasitti garuu hundumti keessaniyyuu adaraa keessan adaraa baay'een keessanillee namoonni baay'een na qeeqaa turtan isa illee obseen qeeqa meeqa danda'een obboleetti kiyyatti ittillee intini nyaatte jedhanii obboleetti keellee gurguratte jedhanii tiktaakidhaan illee namoonni baay'een arrabsaa turanii na doonkir numaanatti hin dhaga'aman obboleetti kiyya har'a dhiigni kiyya dhangala'u ture utuun obboleetti kiyya gurguradhe waan baay'een naan jedhamaa turan inni irratti dhaga'amanii biti reeffa obboleetti kiyya bichaa akkanaa galuun barbaadan ishii waan an dubbadhuun qabu kanaan caalaa obboleessa koommoo guyyaa biraan si dabalee si galateeffadha uummata bal'aa kanallee ganaan dabalee galateeffadha. Amma sa'aatii si galateeffadhuu biti guyyaa biraa si galateeffachuu hin danda'a. Reeffa obboleetti kiyyaa bichaan ijaan arguu barbaada amma sa'aatii kanaan. Abshir obboleessa koo keetoraan miira keessa jirtaa dhiignillee si intinaa piliis si dhabuun mun barbaannu piliis mana yaalaa deemi akka takkifisattulee dhagaheen jira baay'ee lapheen dhabee jira dhugaa sitti mu wallaahi tu nagennaan dawwallee hadda himuun deemaan jiru kun artistu fa'a hunduma keessatti dhugaan himaa. Eda galgala sagaleen wannum dinaa dhufte artistu fa'a. Keessi koo naa yemmuu dide erga obboleessi erga nageen dhageessanii erga nageen dhagee jedheetan malee himuun barbaanne
amma saadhaaf abbaa akkan itti mul'atu hin beeku. Abbaani viidiyoon tokko gadhiifamee jirti mucaan kan jedhu erga odeeffame booda haadhaaf abbaan jeeqamaniiru. Mucaa keenya jira akka tun argitu tuni madduti immoo Oromoo jirti hin jedhinaa duuteetti jennee yoo argamte illee wayyaa namni 3-4 hin sobu bakka 3-4 akkasiin itti duuteetti illee adda ta'a malee mucaan kun duu amaneera. Kanaaf dhiisaatu hin jedhu viidiyoo adda addaa hojjettanii gaafa obboleettiin keenya ni jirti arganu viidiyoo abbaa baati artistu baa dhaggeeffadha. Ati na waan gote qabda artistu baa kana deeffatteetta na dawwaltee kana toominaan jetteetta hin jenne maaliif dirqama baataa itti numayyi jabaadhu jiraatutte malee asuma irratti abbaa baati akkan jabaadhee mucaa jaraa fayyaa argee galchuuf mucumti keenya argamtu malee jedhu abbaan naafa galtuun barbaadu jedhan rakkadhee waliin jiraadha kalas rakkadhee waliin jiraadha fayyaasi galuudhuma siin barbaada jedhaa ture kajarillee uffata namni ilmoon jalaa du'e dhageessanii namni ilmoon jalaa du'e uffata maalii bitee namaa fida kan jarillee uffata fidan jirti mana ijaazaa geesseetti mucaan jechuu jechi yeroo bira qabatan maa inni obboleettiin keenya utuu makiinaan fiduu duutee jette namichi inni amaale suni utuu makiinaan fiduu duutee inni arabni suni utuu makiinaan fiduu duutee formeeshinii kana qabaa dhageessanii tokko immoo lafumaa kaateetii mana ijaazaa geesseetti mucaanii warqeetu bilbila irraa fuute kan fuudhee ba'e namicha utuu akkana ta'e duuteetti maaliif fuudhee ba'e gurguratee ka jedhu yaade kaa nama miti dhaan erga duuteetti jedhanii warri mana galchanii manaa baasanii erga duuteetti jedhaa jiraatanii kana sajjeessisanii ka jedhu shakki kanaafoo jirti itti mazzanneen duuteetti itti mazzanneen maatiidhaan malan jedhe isin biratti duuteetti jedhaa qabadhaati yoo fayyaan si argame laphee keessan gammachiiftu wanni isin taatan hin jiru garuu immoo jirti jedhamee jennaan yoo duuteetti immoo jedhame qalbiin lama si cabaa jedheen hime diddee mucaan viidiyoo hojjette jirti jennaan abbaan amaanaa jedhee uffata bitanii gaabii bitanii akka tilmoo keenya nu argitee nu galchutu abdii qabna argitanii tuqa gaafa sana annanni hiyyan maaliifi hin jirti sana viidiyoo sana argan dhageessanii kanaaf jarjarree maatii kana qalbii cabsuu qabnu amma baadhaan gaashee hin jirti jedhanii viidiyoo hojjetaa tuftanii ishii amma maal jenna abbaadhaan kun obboleessii ilaalaartu waan ni godhataatu fayyaan miti maraatu miti. Warra kanaa dhiiba malee naafalaa malee warra du'a keenya daldalatu warra du'a keenya warra du'a namaatiin guddachuuf tattaafatu namni yeroo kana jireenya mataa ofii hojjetatee guddachuuf fiigaa garuu sa'aatii kana keessa immoo ishiin reenfa keenya irratti nurratti guddina mataa ishee kan jireenya mataa ishee hojjetatte maaliif jirti kan jette sana har'a nama dhiyeessa jette ishiin borullee reenfa mucaa kanarra dhaabbattee ajandaa barbaaddee ganaa borus iftaaniti ittiin foolooshii waa hargachuuf tiiktook kanarra waa hargachuuf beekamtii hargachuuf nurratti hojjette malee dhuguma gaafa duraas dubbadheen ture baay'isee naatee miti. Baay'isee beektee yookaan dhukkubsi baay'isee miidhamuun baduun baay'isee ishii miidhe miti. Otoo baduun baay'isee ishii miidhe ta'ee akka kana nu burjaajisitee akka kana har'a haadhaaf abbaa kana garaan raafamee haati sun jirti jettee eeguu keessan deebitu jechuudha. Ishiin jireenya mataa ishiif jecha